Anuma isin kaleessa tafsira sanan barsiifne nan baradha. Wangeela ko dantateeti waggaa 27 nuusi barsiisa barumsa ammayyaa fadhakeetti bara waaqayyoon gabbee baradhu sin jedhee sibtuma ofiif deemtee dalagatta ofiif deemtee baratta ofiif deemtee fuudhaaf yeroo mallee barbaaddatta janajjante namni situmee si ergu waaqayyoon situmee sin ergu fadhakeetti biyyaan baate ofiif deemta waaqayyoon deemsin hin jedhu waan jedhama rabbiin ati waaqessaa turte san rabbii kiji waggaa 27 kan kijibaati moo kan dhugaati kaleessa raamiti arribooriin ta'u jedhe ustaas nan jaalladhu raayyaa abbaa macaa kaleessa maaliif na gaafattu si waan ati si gaafadha naa deebisu jirtaa miti waggaa 27 kaleessa dhugaa ture arra soba ta'uu isaa bareera okay waan si gaafadha yesoba waaqayyoon duraan 20 waggaa 27 waaqessi turte waaqayyoo kijibaatii mi eessarratti harkatte waan akkas jedhu ji'a sadii na beellamaan jenneen maa dubanatti himtati kijibaatiin aan jetta waggaa 27 kijibaan aan jetta oi garuu isin an ustaaza jedha nama jabaa ofiin jedha ana nama wallaalaa ganaa barataa jiru nattarachuu iyyellaa ta'u kanaafuu ati waaqa dhugaa hin barane waaqa dhugaa hin beektu jechuudha waan an baradhe isinitti himu dhaggeeffadhu sittan hima wantan baqadhee deemee waaqa bicha si gaafadha waaqa tokko waaqa waan an baqadhee deemeefan sitti maayira obboleessa koo wantan baqadhee deemee Iyyasuus Kiristoos jiraataa fayyisaadha Rabbi maaliif yer Rabbi qoyga yoo Rabbi fayyisaadha jedhame akka hubachiisa fagumaa jedhuudhaan awwale akka jecha kiyya akka jecha isaanii hubattuuf sirriitti jechuudha wanni siin jedhani macaafarraa si gaafannaa macaafarraa hin beeku qaxaroo naa kennaa jette okee jedhanii si dhiisan macaafarraa sin gaafanne macaafarraa si gaafachuutti hin jedhan okee Umma keessa barattee jirta jennaan quraana baradhee jira waan ijoolleen beeku ni beekaa jette jennaan ammoo islaamummaa irraa si gaafatan islaamummaa irraa ammoo duraan waaqni ati waaqessaatiin turte eenyu jettee waaqessaa turte lafarra waan jiru moo samiirra waan jiru moo isa kamiidha waan jiru si gaafatan rabbi jedhe isa san irraa si gaafatan isa san ammoo sirriidhaa miti jettee dubbatte quraana irraa eessatti akkas jedheetiin dubbataa eessarraa fuutee waan jiru macaafan beeku jette Anuma tu bare soba ta'uu isaanatu bare akkamitti barte jettanii na gaafachuu dandeessu akkamitti barte macaafan beektu quraanan beektu akkamitti barte isa kana si gaafatan bu'aan okay waan an beeku tokko ni sinitti maga na jala na sayna jarri kan isaan kanas nan kabaja waan naasoo ustani harar nu deebise walii galuu dinne ela innan ittamane fayyisaadha jedhee ittamane fayyisuusaa ragaatu jira innan baqadhe immoo nabiyyi isaatu kuffannaa jechuun waan jettu kana awwalee kiyya faran waan jettu kana ragaa wajjin himuutti hin jirtu yaaduma sammuu keetii yoo taate hattuulleen an namni ejjuus naaf sirri jedha yaada sammuu keetii miti sila naa deebisa nabi muhammad dhukkufatanii moo dhukkufan ansa siilinitti maa fayyisuu ragaalee duraan si gaafate awwal kiyya sagantaa ramata dure maana baasta si hojii xumuradheetu maana cimbii fa bareedaa boruus guyyaa itti aanus waggaa itti aanus ni haasoyna waan jette wal argina baabaa koo nan dhufa sheek riyaad sheek awwal waan jedhe waaqe nan dhufa garuu maadhaan saana duraa fitte goobe saana duraa fittan yaa jedhan waan jedhe waaqni ati waaqessaa turte akka islaamaa waggaa 27 ka guyyaa 8 dura waaqessaa turte waaqa sadii moo afuri moo nan tokko naan jette tokkichi san tokkicha dhugaati waggaa 27 waaqessuu turte moo daraatiin ansobaa naan jettee mi dhaara kijiba okay hayyee thank you mas gaafadha qur'aana wangeela irraa miti waaqni gartee waaqessuu turte kan sobaa ta'uu qur'aana irraa naa kennuu dandeessaa qur'aanatti nama nu kaan ma eessarraa fuute kan sobaa kan jedhu kitaaba madammari moo kitaaba hin gaabbu ka ju'aari moo wangeela irraa moo quraana irraa je qoy gruupiin hoggaa 15 barate je sadi na obsuu dadhabe yaa goobas isaan sin qabu ati waaqayyoon hin beeytu waggaa 27 ka mallas bulchee ka boqote mallas biraa hin beeytu waaqayyoon awwal okay waaqni ati waaqessaa turte san lafa keessa jiramoo yoo rabbiif guyyaa qiyaamatti amantan hoggaamee qabarattan amantaa islaamaa yoo rabbiif guyyaa qiyaamatti amantan isa dhiise obboleessa koo barumsa ammallee barachuu jirra ittaqillaa amma barattan natti maa ittaqillaa yaa goobas ragaa qofa ragaa qofa Yesuus fayyisee fayyisaa fayyisnaan deemee jedhee dhukkubsachiisuu hin danda'a waan barbaade gochuu danda'a inni dhukkubsachiisa وانا جانغو دوغاروني جالala Iyyasuus jaalala gaafi nukumsachiisa Iyyasuus jaalala Iyyasuus jireenya nukumsachiisa moo nukumsachiisa Iyyasuus karaadha Iyyasuus dhugaadha namni lagay gooftaa miti namni gaariin iyyuu nama dhukkubsachiisa ayyuu siin jedhan agay gooftaa miti dooktarri gaariin tokko iyyuu marfeesi dhukkubsu si waraana eenyuun nama dhukkubsachiisa re Iyyasuus argan dandeenye
yaa garee shaadaa. Yesuus fayyisu bichaadha moo kan dhukkubsachiise kan ajjeefayyudha. Nenatti eewuta ajjeesa gaafati duteenyu si ajjeesa gaafati si dhukkubsachiisame. Dhaggeeffadhu amma. Nan ajjeeffadha abbaa kunatti mi. Eenyutu ajjeesa. Ustaas Baraan obboleessa koo sin jaalladha sin kabajaa. Na dhaga'i dhiifama waan si godheef dhiifaman baradhe asii sin jaalladha amma booda na dhaga'i. Na deebisa malee. Sadarkaa waaqaatiin dhiisi. Namni akka keetii dooktarri barate tokko garuu nama gaarii taanaan marfee si dhukkubsu si waraanaa. Eenyuun nama dhukkubsachiisa ree tole waaqayyo nama Yesuus na waaqayyo jettee waaqayyo nama dhukkubsachiisu eenyuun nama dhukkubsachiisa. Amma gaaffiitti sin hirkaa dhumee Ustaas Baraan. Lakki gaaffii sin fayyisa jettee erga fayyisuu danda'u. Eega gaaffiifitte silaatee garee shaadaa waliin ga'eebba gara kaan dabarsa.